ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ስም የወሰድነው ከኩሽ እኮ ነው በክላሽ አይደለም ኩሽ 5 ልጆች አሉት ከ5 ልጆች ሁለተኛው ሳባ ይባላል ነው እኛ ኩሽ የኩሽ ምድር አቢሲኒያውያን ይላል አጃይባሚ ዘመኔ ካሳቲ ሀሶይና አማዳጋ ይሳንኩን የቹዳ ኑቲ ኩሺ ጀሬቲ ጅራ የቹኒ ኦሮሞ ተይጅራ የቹዳ ፋኖን ቦሶና ኬሳ ቪዲዮ ሀሰሜ ቪዲዮ አጃብሲሳ ቪዲዮ ዲንቅሲሳ ቪዲዮ ቃንፈቺሳዳ አባነቲ ቃንፈቶ ጅራተ የቹዳ ቀብሶ ፋኖ ከነ ኬሳ ጉያራ ጉየቱ መዲንቅሲሶ አዳዳቲቱ ገዲ ባሃት እንጅራ የቹዳ ne video kana walumaan dhageeffanna idi biraammoo ijoollee teena kan mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaatiin jiran reefuma keenya biyyatti nuuf galchaa nuuf birmadhaan iyya ijoollee mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaatiin jiran akkasuma uummanni keenya immoo kan Somaaliyaa keessa jiru hoo maalitti jira akkasuma waan haala yeroodhaatiin wal qabate jechuudha muddama Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu deemuutti jiru irratti jechuudha maaltu jedhamaa jira gara lameen irraa jechuudha Itoophiyaan mariidhaaf qophiidha jetteeti jirti kanas mi haga tokko gurraan isin buusa akkasuma abuuna Luqaas kan baabaasicha guddaa mana amantii keessa dhaabbatee abiyyiin mataa dhahaa jechuudhaan ajaja dabarse jechuudha mana murtii irratti himannaan irratti banameeti jira shirri jara daldala maqaa amantii kana keessaan isaan uffatan karaa biraatitti isaan geessaa jira fakkaata an Abduu Moobaayil Abdirraay bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaaf ta'uu jalqaba raftan Abduun jedhama Abduu Moobaayil Abdi subscribe godhaa amantoota keenyatti dabalama manni mana keessanii nuti illee isin simannaan isinin jedha jalqaba irratti ijoollee teena kan Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaatiin jiran waan silaamuti halkanii guyyaa gurra qabanneetiin iyyuudha malee waan halkanii guyyaa irraa dubbachuudha malee jechuudha isaanii miti yaaboo namni achi keessa jiru kan gartee achi keessatti dararaa meeqa argaatiin jiru kan hifatiin nuutu hifataatiin jira bakki uummanni keenya bal'inaan jiru ana social media irraa lallabu kanas namoota garagaraa gartee haga media keenya gurguddaa dabalatee gartee hunda isaa jechuudha namni follow godhee sagaleedhaan akkasuma jajjabeessuudhaan ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaan bakka gargaarsa barbaachisu gargaarsaan warra addunyaa kanarra faca'e keessa ijoollee Suudi Arabiyaa jechuudha hangafni jechuudha kana kan eenyuun yuutiin falmine jechuudha arra ijoollee santu mana hidhaa keessatti rakkachaatiin dararama video tokko social media kan rakka deemu yoo argitan ta'e jechuudha duraan fakkeenyaaf namoota muraasa tokko jechuudha kan gartee akkana qaamni isaanii cittaahee keessa argaatiin turre ar'an tana ijoolleen achi keessa jiru mana guutuu keessa yeroo agarsiisan guutuu isaanii akkas jiran waan ijji nama hin laalle jechuudha gaafa duraa daabboota akka nuuf kennan akkas jedhaniitti komii akkasii xiqqoota akka dubbachaatiin turan dhugaa dubbachuuf amman tana ammoo daabboon sunillee irraan murameensa maaliif seeta naasitu sagalee tahuu fi dhiise jechuudha arra du'aan nama 10 nama 20tu mana tokko keessatti nama du'e nurraa baasuu didanii reeffa nama 10 waliin mana keessatti teenna yeroo isaan jedhan dhugaa rabbi ati jaallaalu fakkeenyaaf amma daa'imman xiqqashoo Falastiin keessatti ajjeefamtu takkaan amma kana nama tokkotti jechuudhaan ilaaluu hin fedhu maaliif yeroo daa'imman cubbuu qabne akkas taasisanii jechuudha duuba akkas ilaaluu na jibbisiisa isiniin jechuu barbaadeeti ka jarri dararaa sana hin ifatiin garuu nuti waggaa lamatti faa yeroo takka dubbanna bucoota akka kana achi keessatti yeroo dheeraa dararamaatiin turte social media kanarra akka beekamtu maal jette ergaa isin dabarsite sun ergaa guddaadha fakkeenyaa fi mana hidhaa kana keessa eega baatee galtee waggaa tokkoo fi eega gartee achi keessa dararamtee baatee galtee warri sagalee nuuf taatan galatoomaa wanni tokkotti isinitti dhaamadhu amma iyyuu namni keenya mana hidhaa san keessa guutuudha sagaleen isin nuuf tahaatiin turtan takka takkatti achi keessa dhuftee nu fayyadaatiin turte faayidaa hin qabnu sagaleen keenya isaan bira hin gahu homaa buusuu hin dandeenye furmaatan arganna hin jedhina achi keessa sagalee yeroo isin nuuf taatanii fi yeroo isin cal'istan garaagarummaa guddatu jira ammas warra achi keessa jiru saniif sagalee tahuu hin irraanfatina yeroo isin sagalee taatan akkasumatti dhugaadha yeroo ar'an tana addunyaa irratti wanni sagalee ilma namaa caalu mootummaa caalaallee wanni sodaatamu hawaasni kiyya obboleeyyan kiyya akkas ta'e jedheetiin addunyaa kanarratti iyyatu addunyaa kanarratti himatu biyyi tamiyyuu jechuudha feetu seera ala seeni feetu seeraan seeni biyya namaa takka eega seente ati yookiin gara biyya sanii deeffamu yookiin ammoo biyya san keessa mirga jiraachuu argatudha ar'a san hundi irraa mulqame mirga hidhamuullee irraa mulqame durii bara namni keenya tokko amma kabaadiyaadhaa bahee faa jechuudha fakkeessuudhaaf illee haa taatu manni hidhaa Suudi Arabiyaadhaa dararaan qabu achi keessa yoo ta'aniyyuu qarani hagana takka haga jedhamaa ture dur ni arattuumi gaarii jechuu kiyyaa miti beeki ar'an tana mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti haga beelaa dhugaatii bira dabrame reeffi namaa kan gartee dararaa achi keessatti tu illeen jiraa waliin achi keessa oolee bulurra gahee jira jechuudha kanaafuu reeffuma keenya akka biyyatti gallu nu godha asii baanee naman taanu jedhaniiti iyyataa jiran jechuudha nuti hifanneetiin harka jalaa deeffanne garuu isaan achi keessa dararamuu san hin hifanne haguma dandeenyu TikTok irratti illee YouTube irratti Facebook irratti illee karaa adda addaatiin sagalee haa taanuuf dararaa uummata keenyaa kana haa iyyinu uummata kaleessa gartee akkasitti hangafummaadhaan wanni Suudi Arabiyaan fakkeenyaaf social media ammati namoota gurguddaa kana hunda abbaa feete jedhe nama dhuunfaa irraa haga dirjisiisti jechuudha eenyu ka miidiyaa san gartee hordofeetiin jajjabeessaatiin jiru jettee oti ilaalte Suudi Arabiyaadha adda durummaadhaan jechuudha Dubaay akkasitti deemaa jechuudha bakka hawaasni keenya bal'arra hawaasa akkas seesantu
taraadhaan irraa roobuu takkaa ta'u parsantii lamaa ta'u sadaa ta'u akkasitti dararaa akka isa argaatiin jira jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuu fi wal dagachuun kenna cubbuudha. Yeroo takka takkaan itti qaanfadha waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa kana jechuudha. Silaa waan guyyuu ajandaa godhachuu qabnu har'aan tana nama keessatti dararaa akkanaatu taame nama akkanaatu ajjeefame waan akkanaatu godhame seera akkanaatu cabee jedhamee silaa waan irratti hojjetamuudha malee nu taate malee jechuudha. Nu warra Itoophiyaa kana taate malee yeroo keessattuu bargadaa kana fa'aa keessa jechuudha. Waa himma ajjechaadhaan wal barree dararaadhaan wal barree humna akka nutti fakkaataa jiru jechuudha. Kanaafuu dhiifamaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa numatu isin dagate anarraayyuu qabee jechuudha. Nu hundi keenya isin dagannee isin irraanfanneeti jirra. Nutu isinitti balleessee sagalee walii haa taanu dagatuu hin qabnu dararaa hamaa keessa jiran. Addunyaan haguma nuti jennee iyyinu san jechuudha. Yoo xiqqaatti malee san keessatti akka gartee daabboo malee beelaan hin adabamne godhamna. Achi keessa akka reefa achi keessa hin bulle godhaman. Isaaniif biyya saniif qaanyiidha jechuudha. Keessattuu biyyoota gartee gurguddatan ta'an akka amma Saudi Arabiyaa biyyoota gartee amma beekamnetti mataa dhaabbatanii sagaleen keenya yoo duuba jiraate dararaan kun hin jiraatu jechuudha. Yaaboo dagatuu hin qabnu. Warra biyya keessallee kan biyya namaa keessa jirtanillee isin jechuu barbaadeeti. Tole waan haala yeroodhaati wal qabatee hoo fakkeenyaaf Somaaliyaa keessa hoo warri jiru maal fakkaata? Sodaa guddaatu jira Somaaliyaa keessallee. Fakkeenyaaf dheengadda jechuudha. Mucaa kana jechuudha liif ijoollee TikTok irratti Uduma haasawaa jiran akka carraa argate achirratti seeneeti dubbate mucaan kun jechuudha dheengadda TikTok irratti liif laalaatiin ture mee isinis dhageeffadhaa haga xiqqashoo takka. Biyya Somaaliitiin jira magaalaa Lasaanuu bakka jedhamtu ilmaan ijoolleen laammirra mul'attuu fi iddoo isaan beekan galtu takka namni laammii tanarraa akka horiitti iyyisiisu jiran. Awwaara biyya isaa sagaluma nuutaa namni kana gadi yaasee iyyisiisu jira laammii tanarraa amma yeroo ammaa tana hanqaan haasawaa kana yoo sagalee Oromoo mana keessatti dhaga'amu mana kana cabsa waan ta'eef haasawuun Somaaliyaa keessallee kana fakkaataa jechuudha. Mucaan kun akkuma agartan kana sodaadhaan guutamee ammayyuu yoo sagartee sagalee afaan Oromootiin mana keessaa dubbatamtu dhagee mana kana cabsanii hinatti seenanii ijoollee Oromoo naannoo kiyya kana ollaa kiyya kana irraa achi fagaatanii nama hedduutu gartee ammayyuu iyyaatiin jiranii nama hedduu iyyisiisaatiin jiranii hawaasni tuma mootummaan ammoo gartee hawaasa akka waan beekaa itti gadhiisee dararaa jirutti haala akkasii ka jiruudhaan dubbate jechuudha. Sodaa akkanaatu Somaaliyaa keessa arama durallee dubbadheetiin ture. Uummanni Somaaliyaa keessa jiru kun anachi keessa jiraadheetii miti. Namoota Tiraanspoortii iyyuu qabaatanii barachirraa gara bakka biraatti iyyuu deemuu hin dandeenyedha beeki uummata akkasiifaa tarii ka humna qabu keessaa bahee jiraachuu danda'a. Hedduudhaan Jibuutii keessa Somaaliyaa keessa Somaliilaand walumaa galatti Somaalee waliin ka jiru jechuudha. Uummanni keenya uummata rakkataa uummata kuulii dalagateetiin jiraatu uummata osoo gartee karaa deemu yookiin achi Yaman Saudii deema jechuun karatti hafee kan akkasii jechuudha kan keessatti rakkachaatiin jiru jechuudha. Haga warra nama tiraanspoortii hin qabne haga gahuutitti jechuudha. Sadarkaa kanarraa ilaalame fakkeenyaaf amma gara Somaaliilaandii ol siqaa jennee amma ajajuu dandeenya gara biyyaa galachuu dandeenya. Haga sanuma kan dandeenyetu jira. Bes maaliin godha asuma gacciisee du'a yaa rabbi ilmaan ufii na dura ajjeesin jedhee abbaan ilmaan uf duuba kaayee kan akkasii gartee guyyaa eeggatu haala sodaa akkasiitu jira jechuudha. Gabbahee kuulii dalagatuudhaaf sodaata mana keessa taa'uudhaaf sodaata halkan walakkaadha mucaan kun kan akkana jedhee innaa sodaan akkasumatti itti fufee jira jechuudha. Kaawwanti kun haga furmaata hin argatin jechuudha. Tola ayyee karaa warraatiin hoo maaltu jira maadha xiqqashoo ajandaa bareedu takka kalee fi har'aa dheengadda kana jechuudha kan faca'aatiin jiru fakkeenyaaf ambaasaaddarri gorsaan muummicha ministeera Abiy Ahmed jechuudha Redwaan Hussein kan tiwutaara isaanii irratti guyyaa dheengaddaadhaa gataman jechuudha. Nuti qaama gartee fakkeenyaaf michoota keenya dhageeffatuudhaa fi sodaa qeeqaa akkasuma gartee waan michoonni keenya jedhan dhageeffatuudhaaf qophiidha. Sodaa irraa akka gartee mirkanoonuuf nuti ofitti amantummaa qabaachuu keenya agarsiisuudhaa fi qaama nu dubbisuu barbaadu qaama gartee waliin mari'achuu barbaachisu kam waliin mari'achuudhaaf qophiidha ka jedhu tiwutaara isaanii irratti barreessaniiti jiranii jechuudha. Jechuun michoonni keenya jechuun isaanii warra isaan addunyaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa, liigii Arabaa kun hundi isaanii jechuun kun hundi isaaniiti jechuudha. Michoota isaaniiti jechuudha. Ameerikaa hundi isaaniitu waan kanarratti tokkummaadhaan guutuudhaan Somaaliyaa bira dhaabbatan jechuudha. Akkuma isin hundinuu quba qabdanii jechuudha. Kanaafuu michoota keenya dhageeffachuudhaaf karaa nagahaatiin nuti abbaa barbaachisu waliin mari'atuudhaaf qophiidhaa jiraniiti jiran kuni wanti abdii namatti horu dhugaa dubbachuu fi karaan ta'uu qabulleen sanuma jedheeti yaada. Akkasuma immoo mootummaan Somaaliyaallee jechuudha. Amma dura dhaaduu adda addaatti kan agarsiisaatiin ture asirraa Eertiraa, Ijiptii warra gartee as keessatti qumaara biraa dantaa ofiiti. Fakkeenyaaf Ijiptii dantaa Abbaayif as keessatti gaafa Afrikaa keessatti bidda qabsiisuu barbaaddu waliin wantoota akka isa waliin deddeemaatiin yeroo garagaraatti ibsa baasaati turan jechuudha. Garuu dheengadda Aljaziiraa waliin haasayeeti ture. Viidiyoon sun sooshaal miidiyaa kana hundarra faca'eetiin ture jechuudha. Agartanii jirtan jedheetii yaada. Achirratti wanti inni haasaye haala tasgabbii qabuun haala bareedaadhaan amma wanni gara lolaatti nu geessu hin jiru jedhee beeke jala muree amma marii jechuun
achirratti wanni dubbata Itoophiyaan gartee fakkeenyaaf bishaan fayyadamuudhaaf mirga qabdii jedhe garuu karaa ala deemteedha osoo nuti abbaan jiru dhiistee biyya keenya inumayyuu diiguudha jiddummaa keenya seenu inumayyuu akka gantummaasitti jechuudha Dr. Abiyyi amma dura akka waliin haasa'unetti waa'ee tokkummaa Somaaliyaa ijaaruu irratti akkasuma gaanfa Afrikaa kana tokkoomsuu irratti hojjanna ka jedhu waliin waan akkasii haasa'uun gara amma immoo nu duubaa gara galeeti qaama biraa waliin yeroo waan akkasii dubbatudha kanarratti dhiibbaa godhaati jirra. Inumayyuu achirratti gaazexeessaan Aljaziiraadha jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf yoo gara lo'aa seentan ni dandeessanii akkamii akkanaa yoo Itoophiyaan akkas goote garasitti wanni achi nu geessu hin jiru. Nuti qaama biraallee ofitti afeeruu hin barbaannu, Ijiptillee ofitti afeeruu hin barbaannu. Wanni amma achi nu geessisu hin jiru dhiibbaa godhaati jirra karaa nagahaatiin gaafachaati jirra. Jechuun nuti birmadummaa keenya akka hin cabneef addunyaatti himachaati jirra ka jedhudha. Innaa dhaaduu amma dura gartee baatii kana keessa oofaatiin turan sanirraa karaa amma gartee xiqqashoo amma indi deema. Gaazexeessaan Aljaziiraa yeroo gaafatu indi jechuudha bakka san yoo argitaniif hin jirtan ta'e jechuudha. Inumayyuu waa'ee Masrii fi akkasuma waa'ee liigii Arabaadha. Kanarratti gartee addunyaa hundatu jechaatiin jira. Ammoo liigiin Arabaa waan miseensa isaanii taaneefidha. Garteen waliin jiraachuu keenya waa'ee keenya akkasii dubbatan malee nuti ammatti gartee waraana abbaa kamiitiyyuu loltuu nama kamiitiyyuu gara biyya keenyaatitti fiduudhaaf miti gara lolaatti illee waan nu geessu miti. Itoophiyaan akeekachiisatti deebi'eeti jechuudha. Akeekachiisa Itoophiyaan waan kanarraa akka dhaabbattu akka gartee waa'ee dhimma birmadummaa Somaaliyaa keessa waa'ee diigaa Somaaliyaa diiguudha keessa akka hin seenne kan jedhu gara akeekachiisaa jechuudha amma gabaabdumatti akeekachiisota Itoophiyaatitti deebi'e jechuudha. Walumaa galatti karaa dippiloomatiin karaa nagahaatiin karaa mariidhaatiin kan jedhu waan akkasii jechuudha kan inni mul'isaatiin ture. Bara baatii dabre keessa waanuma sila akkami badaa Somaaliyaa manu beenu samtu akkanatti gartee Itoophiyaa sanatti dhaarateetiin akkanatti qabaa nagadhiisaa jechaatiin jira haga jedhamu akka gaheemi amma isaan xiqqashoo sakan gadi jedheeti jira jechuu barbaade. Karaa lachirraayyuu fakkeenyaaf eega mootummaan Somaaliyaa jechuudha maaliif argatuudhaaf mirga qabdi garuu karaa ala deemanii nuti maanuun gaafanne akka jechuu waan akkasii jechuudha kan isaan agarsiisanii yoo dhuguma karaa lachirraayyuu qaroomatanii nagahummaadhaaf deeman waanuma walitti dhiyaataa jiran natti fakkaata. Bara gaafa duraa fakkeenyaaf Somaaliyaa wanti isin jechaatiin turte gaafa gamtaan Afrikaadhaa yaamicha dhiheesseef jechuudha. Ulaagammaan isin keettayyuu haa waliigaltee gartee Somaalilaandii waliin kaasan hayxu malee waliigaltu waan takka illee waliin haasa'uudha. Jechuudha amma ni haasawa jechuu miti. Homa haganaa nagaa haaduu isaa haasa'u agarre. Aljaziira irratti kan inni haasa'e isaan jechuudha. Fakkeenyaaf nama hedduutu illee irraa dubbachaatiin turan jechuudha. Kuni tarii karaa nagaatitti laata isaan fidinaa ka jedhu waan xiqqashoo abdii namatti horuudhaaf nuti nagaa'uun barbaada. Gara tokkoon bara Somaaliyaan tunis jechuudha yoo dhugumaan ibiddaan taphachuu fakkeenyaaf warri gaanfa Afrikaa keessatti warri akka Suudaan kan gartee qaama biraa ofitti afeeree fakkeenyaaf Ijipti gaafa duraa san haasamaati ture sitti warra keessaa qaba kan jedhu akkam jettarraan tana Suudaan dakkaa taate jechuudha sadarkaa biyyummaa irraa bahaati jirti jechuudha haga gartee achi keessatti maaltu tahameellee hulaan cufamee wanni tokko achi keessa hin seenu miidiyaan hin seenu gaazexeessaan tokko hin seenu jechuudha. Mee fakkeenyaaf Somaaliyaanis yoo Ijipti ofitti yaamte yookiin Eertiraa ofitti yaamte yeroodhaaf zarraaf jedhanii dantaa ofiitiif isaanis dantaa ofiitiif jaalala Somaaliyaatiif immoo obbolummaa Somaaliyaatiif miti yookiin ammoo obbolummaa Itoophiyaatiif miti jechuudha. Ibiddaan taphatuu barbaadan bakka biraa ta'anii jechuudha namayyuu haga danda'een jechuudha. Kanaafuu Somaaliyaan osoo keessoo isiitiin kennallee keessoo silaa wayii nagaa miti Amaara waliin Oromoo waliin rakkootu jira katiraa illee xumuraan arganne garuu kan isaanii Alshabaabii waliin amman tana lola hamaadha jechuudha kan deemaati jiru fakkeenyaaf buufata waraanaa 5 oltu qabame jedhameeti BBC hundatu gabaasaatiin jira jechuudha torbaan kana keessa Alshabaabiin wal dhahaati jiran jedhamee jechuudha Ameerikaan illee kanuma kan isin dubbachaatiin turte tarii dhiibbaan addunyaan godhaatii jirtu jira lameen kana akka dirqama walitti dhufaniitiin akka waliin mari'atan maali Somaalilaandii waliin ka waliin mallattaa'e kana yoo dhaqanii isallee dubbisanii karaa nagaatiin osoo uummanni keenya hin gufatiin osoo biyyi walitti hin gufatiin akkanatti yoo dhume nuuf gammachuu guddoodha namni bishaan kana jibbu ni jira jedheetiin hin yaadoon hundaafiyyuu rabbiin nagaa haa buusu jenna karaa biraatiin ammoo mee gara warra Oromoo tahee kanatti osoo achi hin dabarre jechuudha. Paappaasicha guddaa jechuudha Abuna Luqaas maqaa isaa odoo gurgura dhiifama Abuna Luqaas jedhama amma dura Abiyyi mataadha akkamitti dhiira tokko dhabne kan gartee eebba fudhatu kan gartee akka Daawud Sawsan san barbaannaa ajaja jedhee ajaja dabarse jechuudha. Haasawa dheeraa mana kadhannaa amantii keessa jechuudha. Fakkeenyaaf wanni mana amantii keessa dabruuf wanti nama siyaasaatiin dabru waladda. Namni amantii tokko jechuudha qeessis haa ta'u sheekas haa ta'u paappaasa abbaa barbaade haa ta'u wanni achirraa dabramu suni waan akka ta'e namni hundinuu tilmaamachuudha. Abiyyi mataadha hidaabloos jedhee haala akkasiitiin dabarse jechuun ogummaa jaalala Abiyyi dhaamuun qabu Abiyyi akkas taamuun qabu miti beeki kaanama san keessaa baay'ee sanii miti san waa'ee sanii keessa nan galchuun garuu akkaataa inni itti jedhe kanaadha nama amantii tahee jechuu kiyya abbaa barbaadeyyuu haa ta'u. Ajandaa guddaa sooshaal miidiyaa kanarratti ta'eeti haala akkasii sanii ture jechuudha. Amman tana himannaan irratti barame guyyaa 10 booda akka gartee manni murtiidha akka himatamaan kuni
mana murtiisitti akka dhiyaatu jedhameeti jira. Har'a lakkoofsi guyyaa 16 jedhama fakkeenyaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti lakkoofsa Itoophiyaa har'a 10 laata 16 si'a 26 akka dhiyaatu jedhameeti jira. 26 kanatti dhiyaatee maal akka himu fakkeenyaaf wanti inni ittiin himatame hokkara kakaasu akkasuma gartee qaama biyya shura keessaatti jiru irratti mootummaan akka tarkaanfii hin fudhanne mootummaa uummata biratti fudhatama dhabsiisuu ka jiru haala keeyyata akkasii waan seerarra jiruun akkasitti himatame jechuudha. Oromoo maqaa addaa taargaa addaa fakkeenyaaf amma bara taayyima isaanii waliin qabsaa tureyyuu alaabaa mana kaahanii waan adda addaa mana kaahanii haala akkasiin himataatiin turanii duuba warra qabatamatti waan akkana kana dubbate nama guddaa kana ta'ee jechuudha. Uummata akka gartee walitti bu'uuf kakaase maal waan haala jiru haala akkasiin waa hedduun himatuu danda'an jechuudha. Manni ol aanaan federaalaa jechuudha. Akkasiin himannaa irratti baneeti jira waan itti aanu walumaan ilaallaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Sinodoosiin Oromiyaadhaa tuni yeroodhaaf haafatanamtu malee an fuula durri fulbaanni ka isaaniitti natti fakkaata. Ijoolleen Oromoo fuuldurri keessan bal'aa manatti fakkaata. Amman tana rakkoo hedduutu jira dhugaadha rakkoo hedduutu jira. Eegisan bataskaana mataa ofii hundeeffatanii eeggadda labsatanii boodallee jechuudha rakkoon garaagaraa numa jira. Ta'ee ammoo fulbaanni fuula duraaf ammoo keessanuu fakkaata. Fulbaanni dhugaan tama abbaa dhugaati jechuudha. Akkuma gartee uummanni nuti Oromoodha jedhee lallabate kanatti fuula duraaf sunillee lallabachuun isaanii waan oolamu miti simmichuu barbaadeeti. Tole hayyee nuti Oromoodha. Oromoodha jenne dhiifama. Kuushii viidiyoo kana ajandaa godhatuudhaaf inni akkamitti kuush ta'ee inni akkamitti gartee akkas ta'ee kana ta'ee miti. Yeroo takka dhugaasiif galte takka waan kaleessa awwaalame waan kaleessa gartee cubbuudhaan maqaa balleessi adda addaa waan nuun jedhamaatiin ture ni yaadattuumi Madagaskar irraa dhufame garba Hindii irraa dhufame garba gurraacha irraa dhufame haga ammaatitti waan jedhamudha beekaa. Waan adda addaa jechuudha kan isaan jedhan walumaa galatti garba Hindii Madagaskar irraa dhufeen waan isaan jedhan biraa jechuudha. Har'aan tan ammoo lallaban isaanii maalirra jiraadha. Mee jalqaba viidiyoo gabaabduu tana zammana kaasee hoogganaa faannoo guddicha jechuudha. Bosona keessa taa'ee loltoota isaa waliin gaardii isaa waliin yeroo haasa'uudha. Viidiyoon kun sooshaal miidiyaa kana guutuu irra faca'eeti jira jechuudha. Mee jalqaba viidiyoo isaa kana dhageeffadhaa. Isin fi neekaa warra afaan hin beeknes. ሴም የሚባለው ዘር አሁን ኤዥያ የምንለውን ያዝ፣ ያፌት አውሮፓን ያዝ፣ ካም አሁን አፍሪካ የምንለውን ያዝ። ካም 4 ልጆች ነበሩት አይደለ? 4 ልጆች የመጀመሪያ ልጅ ኩሽ ነው የሚባለው። የኩሽ ሁለተኛ ስም ኢትዮጵስ ነው። ኢትዮጵያ የሚለውን ስም የወሰድነው ከኩሽ እኮ ነው። ሴሚን ኤሽያ ፊ አውሮፓadha kana keessa qubatanii kan jedhudha. Kaleessa nuti habashaadha, ardii habashaa, maalii habashaa, qubee habashaa nuti warra danda'ee qubee warri gartee qubee laatiniin deddeemtan isin galtuudha, isin yookiin ammoo faranjiidha, lafa habashaa keessa hagas takka ganuun jedha jechuun nuti barra yookiin ammoo isaantu lafa nuu kennaaf isaantu lafa nurraa fudhataa kanaaf miti beekika. Waanuma isaanii waan kalee jedhee fi akka isa uummanni kun bu'uura tokkollee hin qabne akka namichuu baane maqaan dhahu wanni amaara maal jedhamu hin jiru jedheesa. Akka wannummaan tokkollee nuu lafarra hin jirre akka uummanni kun gartee cubbuudhaan waa waggoota meeqaaf godhaatiin turan amman tanallee cubbuma saniif yaalaatiin jiran yeroo bakka ammoo itti haalli harkaa badetti haala kana jechuudha. Itiyooma waan jedhamu saniyyuu kuush irraa fudhan ilmaan kuush keessaa kan lammaffaadha Itiyoophiis jedhama. Itoophiyaa waan jedhamu kuush irraa fudhanne jechuun moggaasni Itoophiyaadha lafti Itoophiyaadha lafa kuushii moggaasnummaan kunuu ilma kuushii jechuun Itoophiyaa wannummaan jedhameyyuu ilma kuushii jechaati jira zammanee kaasaa jechuudha gootichi qabsaa afaan osumee fuulduratti itti haafu. ኢትዮጵስ ነው። ኢትዮጵያ የሚለውን ስም የወሰድነው ከኩሽ እኮ ነው። ኩሽ 5 ልጆች አሉት። ከ5 ልጆቹ አንደኛው አቢስ ይባላል። Abisiiniyaa የሚለውን ስም የወሰድነው ከአቢስ ነው። ኩሽ akkasuma ilmaan shan qabaadha. Ilmi isaa sadaffaan ammoo tokko Abisii jedhamaadha. Abisiiniyaa kan jedhamu nuti kuush irraa fudhanneedha. Akkasuma Abisiiniyaa wanti jedhamulleen kuush jechuudha ilmaan kuush jechuudha. Ankaleessa zarrafiin habashaadha. Habashaan gartee akkasii yaa fidal zar yaa silixaane minci Afrikaa keessa gartee kan qubee mataa isaa qabu habashaan kan addaa Abisiiniyaa Itoophiyaa jedhamee kan akkasii ittiin shalalamaa ittiin dhaadhatamaati. Nuti ammoo galteedha. Ardii habashaa irraa homaa hin qabdan lafa habashaa lafti gartee Abisiiniyaati irraa homaa hin qabdan warri jedhamaatiin ture. Har'aan tan ammoo nuti kuushii Itoophiyaa jechuun ETC irraa gartee ilma kuushii maqaan isaatiiyyuu Abisiiniyaan ilma kuushii maqaan isaa tokkoffaan Itiyoodha kan sadaffaadha gartee immoo Abisiiniyaa kan jedhamu ilma kuushii seemii fi fakkeenyaa fi kuushoo eessatti waliin galchuun አቢሲኒያውያን በዚህ ኩሽ ምናምን በዚህ ይላል ደንቆሮ በአባትና በልጅ መካከል እኮ ነው ሊያሰምር የሚሞክር። ማንኛውንም የታሪክ ምሁር አምጡና አጋጥሙ። በክላሽ አይደለም በታሪካዊ ክርክር
ህዝብ ባለበት ተከራክሮ ሚረታኝ የለም ኩሽ አምስት ልጆች አሉ ዘመና ለስለታ ከጀዴ ቤካ መበርባደና መገርቴ ቤካ ሴናዳ ከመበርባደም ነቲ ፊዳዳ አባ መበርባዴ ኡመተ ዱረቲ ወልፈልሚኔ ክላሽ ራውሶን ተሄኔ ክላሽ አመራ አምሩና ለፈከኔ ወልፈልሚኔ ሴናራቲ ሴናድ ዋራቲ abbaa fedheen wal falmineetiin dhugaa jiru lafa kaaheetiin amansiisuu danda'a. Fakkeenyaaf fi seemi kuushi wanni jedhamu sobaa abbaa fi ilmoodha jechuun ilmaan abbeerotaati ilmaan adeeraniiti jechuun illi jinnaa abbaati illi jinnaa aggootu waan jedhamudha abbaa fi ilma jedheeti jira. Asirratti wanni gartee inni waan kana haasa'uudhaaf asirratti waan kana sagantaa maal irratti haasa'e bosona keessatti jechuudha wal dhabdee fakkeenyaaf aga'oo nuti kuushi jedhee aga'uun akkuma isin beektan fakkeenyaaf firoonni kenna Oromoodha kan sagalee taa'aa ture OMN faa gamtaa akka gartee sagalee taa'aa ture hayyoonni isaanii gamtaa akka gartee akka Oromoo waliin hojjetaatiin turan qabsaa'onni isaanii gamtaa akka Oromoo waliin walitti dhiyeenya qaban waboo waliin akkasuma gartee karaa nagaatii warra qabsoo warra akka gartee ofeekoo waliin gamtaa akka walitti dhufee akka isaan dhiyeenya qaban ni beektan kanarratti amma eega wanni hundi badee lafti badhaabbatamee gartee fakkeenyaaf biyya san keessa inumaa yeroo fedhan zar yallam jedha yeroo barbaadan ammoo kan Itoophiyaa gartee Habashaadha ala kan jiru galteedha Madagaskar irraa dhufe yani Oromoo lafa isaa irra jiru kana iyyuu yeroo barbaadanitti zar able yookiin ammoo gartee nama zarii hin qabne nama bakka biraatti dhufe horii isaallee achumarra oofatee fide jedhanii waggoota dhibba meeqaaf akkasii ololaatiin baan jechuun seenaan sun kaleessa waa hojjete jechuufi miti beeki. Hagana takka meelaala qullaa duubni isaanii boorri isaanii akkuma anchi jechuudha. Dhugaa fi ulfi bubbuleen mul'ata jedhee sila taa'ee jedhe. Dhugaa fi ulfi bubbuleen mul'ata jedhee jaratti baanaa beeki nutti miti. Nuti yookiin ammoo of wallaalle isaan nu waa'imanii miti yookiin ammoo gartee nuti uf beeyne isaan nu haa dhagayanii miti nu dantaadha sanii miti. Isaanuma kana meelaala. Haala akkaataa kaleessa mee amma eenyu muhuraanii waliin karaa karusanii miti afaanuma ofii kan kaleessa jedhan saniin hoo akkam ta'uudha deeman har'a agawoo waliin uummanni haa tokko walloluun qabdanii nuti tokko akkana kuushii fi seem jettanii adda addan godhinaa nuti zarii tokko abbaa fi ilmoodha abbaa fi ilma adeeraatii jedheeti haala kanaan uummata amansiisuudhaaf yaalaa jira bosona keessatti jechuun waraana isaaniitis akkasuma tarii waraana isaanii jidduulee qoqqoodamiinsa kuushii fi seem waan jedhamutu jidduu isaanii dhufe jechuun yeroo kana isiniin jedhu seenaan inni jechaa jiru kun dhugaadha sobaame ansan keessa seenaatiin hin jiru beeki. Hagana takka kaleessa olola oofaatiin tura kaleessa miti haga amman tanaatitti jechuudha Madagaskar seenaan isaanii beekama maalinni Oromoon Madagaskar irraa gale hawaasa isaanii kan nama isaan maalinni Madagaskar har'aan tana wal nyaachuu gartee fakkeenyaaf naannoo isaanii keessatti godhe kan wanni isaan jibban uummata keenya kan dachii ofiirra jiraatu uummata keenya kan walloo keessatti hin balleessaniif maalinni zarii kennaa mitiidha galteedha gaalaadha akkasiidha yookiin Madagaskar irraa dhufe Oromoon akkasii maali oonagi jibba akkasii kan hafarfamu amman tanallee akkasumatti hafarfama Oromummaa jedhanii hatta sirna fakkeenyaaf abiyyi kan akkasitti gartee Oromoolee akkuma isaaniitti miidhaa waliin jiru san iyyuu Oromummaa jedhanii ittiin haasanii jechuudha. Sagantaa kanarratti har'a waa ittiin karaa kanaan nagaa buusaa jedhee hoogganaan faannoodha akkasii ittiin haasaa jira jechuudha. Iskandar hoo laata maal jira laata? Fakkeenyaaf nama tanaa walii gara laata yoo jiraate jechuun biyya meera keessaa fitu. ኩሽ አምስት ልጆች አሉት ከአምስት ልጆች ሁለተኛው ሳባ ይባላል። የሳባ ምድር እንባላለን ሳባውያን እንባባለን አለቀ። አብይና አስረዳይ ብትለው እኛ ኩሽ የኩሽ ምድር አቢሲኒያውያን ይላል አባትና ልጆቹን እኮ ነው የሚላይባቸው እንዲህ አይነት ደናቁርት የሚሰሩት ፖለቲካ እርባና እንደሌለው ክብርና ምስጋና ለዚህ ትውልድ ይሁንና በተግባር እያሳያቸዋቸው ነው ያለው በተግባር ጨባ dhugaa dubbachuu fi jechuun fakkeenyaaf ilmaan kuush keessaa akkuma dhageessan kan akkuma Abisiiniyaa fudhatan saamiidhaan nuti gartee fakkeenyaaf Abisiiniyaa kan jennu achirraa fudhannee ilma abbaatii fi ilma adeeraatii jedhee jira kan walumaa galatti Oromoo ta'eeti jira jechuudha. Eessarraa achitti galee hundi qaalaa ta'a Oromiyaarraa achi baqatee galee akkamiin akka kuushii ta'ee hin himannee jira nuti obboleeyyanii jedheetiin jira. Dhugaa dubbachuu fi wanni hundi isaati jechuudha sihii miti ati yoo dhugaa qabatteetiin miidhamte waggaa haga feetee miidhame gaafa tokko dhugaan ta'e akkanumatti gadi baateeti halagaa keessan diina keessa arran tana warra gartee qabsaawaa jiru faannoo keessa warri kaleessa amma hayyee isaarra cabacabu kun jechuudha gaafa habashaa ardii habashaa abbaa qubeedha bar namni biyya san keessatti qabsoon isaanii maali fidaliidhaan maaliif barreeffamuu dhabee maaliif qubeedhaatti fayyadama Oromoon maali qubee kiyya wanni jedhamu maali akkamitti sidaamaan qubee ofiitti fayyadama akkamitti gartee nuti kuushii ofiin jedhamu habashaadha nuti akkasiidha galteedha waa meeqatu odeeffamaatiin ture jechuudha har'aan tana isaan san keessaanii Itoophiyaadha wanni jedhame baran dhugaadha sobachaan jiru beekaan Itoophiyaadha wanni jedhame ilma kuushii maqaan isaatu Abisiiniyaa wanni jedhame ilma kuushii maqaan isaatu walumaa galatti Amaaraa wanni jedhamu jiru jedhame gurbaan ani keessa achiin deemu duuba sadarkaa kanarra gahamee jechuudha. Yeroo takka beektaati dhugaa alagaa keessan sii galee ati jechuun duraanuu dhugaa san quba qabda waan ta'eef fagoo achi dhaabatteetumaan funyaan qabatteetiin itti koffiltaa jechuudha. Maaliif duraan caakkaa keessa deemteetiin shawwadamaatiin turte arra xiqqashoo baga siifte jetteen jechuudha. Ana dura moobaala biraahi hanga qophii biraatii waliin deeminutti nagayaan naa tura.
Audio Jungle.